gaasiiwwan uumamaan lafa keessatti argaman haayidrookaarboonii fi kanneen biroo wal gubuudhaan gara lafaatti yeroo ol ba'an ibiddi kun kan uumamee fi ibiddi durii kaasee boba'aa jiruu fi yeroo kana uumamee kan hin qabnedha. Ibiddi uumamaa roobni yookaan bokkaan barbaade bu'uus hin dhaabne kun biyya Turkii gaara Chaayimiiraa jedhamu irratti kan bilbilaa jiru yoo ta'u, kanarraa ka'uudhaan maqaan gaara kanaas afaan Giriikiitiin Chaayimiiraa jedhamee moggaafame. Chaayimiiraa jechuunis hiikkaan isaa afaan Giriikiitiin gaara uumama nama sodaachisu qabu jechuurraa ka'anii kanaan moggaasan. Uumamni gaara kanaas fageenyarra dhaabbatanii yoo daawwatan dudduubni isaa eegee jawwee kan fakkaatuu fi mudhiin isaa re'ee mataan isaa immoo leenca ibidda tufuu fakkaata. Isaanis kanarra dhaabbatanii maqaa kana kannaniif. Biyyoonni hedduun seenaawwan dinqisiisoo hedduu kan qaban ta'us kan Turkii yeroo kaafamu garuu hundi isaanii afaan qabatu. Biyyi Turkii seenaawwan amantii gurguddoo keessattis iddoo guddaa qabdi. Biyyi Turkii amantii Islaamaa Quraana keessattis ta'ee amantii warra Ortodoksii keessattis yeroo yeroodhaan maqaan isii kaafama. Fakkeenyaaf Araaraa Taraaraa gaarri jedhamu amantii kiristaanaa biratti baay'ee kaafama. Akkasumas keenya kan musliimaa birattis beekamtii guddaa qaba. Seenaan akka himutti taanaan dooniin Nabii Nuuh asitti awwaalamte jedhama. Dooniin tun balaa bishaanii guddaadhaan booda iddoo kanatti biyyoon irra garagaltee awwaalamte jechuudhaan amantii lamaanuu keessatti kan barreeffamee fi beekamtii guddaa qabaachuudhaan beekama. Jaarraa 20ffaa gara duraatti garuu lafti dhugaa waggoota hedduu awwaaltee waan baafte fakkaata. Gaarri kun balaa dhohiinsa volkaanootiin iddoo lamatti yeroo baqaqu boca uumama addaa qabuu fi sanaan dura mul'atee hin beeknetu as ba'e. Kanas yeroo jalqabaatiif kan argite eegsite hoolaa kan turee fi maqaan isaa Rashiid Saharaan jedhamee nama beekamu ture. Iddoon taateen kun itti mul'ate immoo daangaa biyya Turkiitii fi biyya Armeeniyaa fi Iraanitti ol daangeessanitti ture. Maqaan ganda kanaas Uzii Giilii jedhamuun kan waamamuu fi uumamni lafaas haala kanaan qirsii yookaan boca doonii fakkaatu qabatee kan citee kan hafee fi keessattuu fageenyarraa yeroo daawwatamu sirriitti doonii kan fakkaatudha. Haa ta'u malee haasa'aan nama kanaa gonkumaa fudhatama hin arganne. Turtii waggaa 11tiin booda balaliisaan xayyaara neetoo tokko gubbaarraa gadi suuraa kaasuudhaan ammas ragaa biraa addunyaaf dhiyeesse. Balaliisaa xayyaaraa fi ogeessa kaartaa lafaa kaasuun kan beekamuu fi maqaan isaa Diruuppiin Arjaamee kan waamamu kun jechi inni himee fi ragaan inni dhiyeesse addunyaa irratti fudhatama guddaa waan argateef addunyaan guutuun gara kanatti fuula deeffachuudhaaf qorannoo isaanii jalqaban. Haa ta'u malee isaanis ragaa gahaa fi kan qabatee dhiyeessuu hin dandeenye. Walumaa galatti seenaan biyya Turkii himamee kan hin dhumnee fi seenaa ajaa'ibaati. Guyyaa itti aanu seenaa biraatti walitti deebina. Chaanaalii sabiskiraayib godhuun maatiin haa ta'u hin dagatinaan isiniin jaa horaa bulaa.